Eesha kam jirtu maatiiwwan ayyaana online akkuma beekamu taamineelii irraa akkuma argitanitti akkamiin haala salphaa ta'een Trust Wallet akkatti banachuu dandeenyu waliin jalqaba irratti warra YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Warri maatii keenya taatan immoo like gochuun jajjabeessaa jenna gara viidiyootti. Ayyoo hordoftoota keenya amma Google Chrome keessa galaa jechaadha. Sana booda search orti app website address jiru finne linkii kana galchinaa jechaadha. Amma linkii kana sin eessaaf hin argachuu dandeessu video keenya irraatiin description jala siniif kaa achi argachuu dandeessu. Sana booda erga linkicha irra kaawwannee booda search goona. Ayyoo hordoftoota keenya amma akka argaartan kun Trust Wallet jechaa jira. More than 1 million assist supported jechaa jira. Blockchainota adda addaa gara miliyoona tokko oliitu argama jechaadha. As keessatti appii kana keessatti Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoin kan akkasii jira. As keessatti kuufachuu dandeessu hojii isin hojjettan keessatti jechuudha. Sana booda akkuma argaa jirtan ammasitti waan jedha appii kanatti fayyadamuuf jedha. Trust Wallet kana download gochuu dandeessu. Erga download gootanii immoo create any wallet haaraa banachuu dandeessu. Sana booda crypto haaraa ta'an as keessatti galchachuu dandeessu jechaadha. Hojii waan hojjettan asirraa fudhachuu dandeessu. Sana booda nuti download now kan jiru jira kana tuqna. Hayyoo hordoftoota keenyaa kun akkuma amma argaa jirtan appii isaanii fidee jira. Ammanaan uninstall naan jechaa jira. Dura install go'ee waan jiruuf isin install godhadhaa. Sana booda gara appii isaatti itti agarsiisaa jechaadha. Hayyoo hordoftoota keenyaa kun akkuma amma argaa jirtan appii Trust Wallet kun inni buufadhee jiru kun isa kanadha. Isinis akkuma buufattanii jirtan abdiin qaba. Sana booda appii kanatti Trust Wallet jedhu kan tuqna. Hayyoo hordoftoota keenya erga appicha tuqnee booda wanta akkasii nu fida private and secure jedha. Appii kana gaafitti fayyadamtan isin qofa itti fayyadamuu qabdu jedha. Sana booda nuti isnee jechaadha. Dabarsanii wantoota akkasii kana dubbisuu dandeessu. Ittiin daldala adda addaa hojjechuu dandeessu jedha. Create any wallet jedhu kana tuqna jecha. Create any wallet. Sana booda amma asirratti gaafa step ufutti jedha. Stepin ufutti jechoota 12 isiniif kennama warroota 12. Sana booda wardii kana qabachuu qabdu jecha daftara keessan irratti waa tokko irratti. Sana booda erga qabattanii booda I understand jettu kana ibsina jechaadha. Sana booda continue jenna. Sana booda hordoftootaaf daawwattoota keenya amma akka argaartan isinitti agarsiisuu illee hin danda'u. Sababii ani sitti agarsiisnee fi wanta kana yoo namatti agarsiistan jechaadha. Namichi ittiin galee wanta hojjettan sana Trust Wallet keessan keessaa fudhachuu danda'a. Sin koodii amma isin dhufu jechoota 12 si dhufan kana oksaati kaawwadha. Daftara irratti isa qabattan sana immoo kun asirra jira copy bakka jedhu copy gochuun daftara keessan irratti barreeffachuun continue jenna. Hayyoo hordoftoota keenya ammanii seeraan galchee jira. Erga galchitanii booda well done jedha. Isiniif iyyuu isinitti hima. Sana booda sin done kan jedhu kana tuqxu jechaadha. Sana booda create wallet jedhee naanna'aa jira jechaadha. Hayyee hordoftoota daawwattoota your wallet was successful created jedha. Hayyee hordoftoota keenya walletiin keenya haala gaariidhaan xumuramee jira jechaadha. Sana booda done jenna. Hordoftoota keenya kun akkuma beekamu banannee jirra jechaadha. Trust Walletiin kun akka kanatti banama seeraan banannee jirra. Af keenyaaf banannee erga jirra. Af keenyaaf Bitcoin fudhachuu yoo barbaanne Bitcoin kan jedhu kana tuquun receive bakka jedhu kana tuqna. Sana booda kun asirra nu kaa'ee jira adreesii keenya. Sana booda copy bakka jettu kana tuqna. Sana booda copy erga goonee booda bakka hojjennee sana geessuun irratti paste goona. Sana booda asirraan fudhachuu dandeenya. Hayyee hordoftootaaf daawwattoota keenya Trust Wallet banannee akkamitti fo'annee akkamitti erguu dandeenya akkamitti hojii online hojjechuu dandeenya warra jettaniif video akka hojjetamee akkatti fo'atamu isiniif hin hojjedha. Isin YouTube keenya subscribe like gochuun hordofaa video biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.